Harka fuunee ashamaa akkam jirtu daawwattoota qubee TV oduu qubee isaatii kanaan isinitti himaa oduu waliin an Sabilee Alamuuti. Dhaabbanni sagantaa nyaataa addunyaa gargaarsa Itoophiyaaf taasisu kan addaan kutee ture hanga tokko jalqabuu isaa hime. Dhaabbanni sagantaa nyaataa addunyaa gargaarsa isaa Itoophiyaatti taasisu kan addaan kutee ture suutaan jalqabaa jiraachuu isaa hime. Sababa midhaan gargaarsaaf dhiyaate gabaadhaaf dhiyaachaa jira jechuun ji'oota 5 darbaniif keessumaa kaaba Itoophiyaa keessatti raabsaa garaagaraa midhaan nyaataa kan addaan kutee ture. Dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti sagantaan midhaan nyaataa addunyaa raabsa garaagaraa midhaan nyaataa biyyattiif taasisaa ture hanga tokko deebisee jalqabuu isaa beeksise. Raabsi amma jalqabe kunis yaaliif akka ta'e dhaabbanni sagantaa nyaataa addunyaa kun hime. Itoophiyaatti raabsi gargaarsa midhaan nyaataa kun addaan cituun isaa lammiilee biyyattii miliyoona 20 ta'anii fi baqattoota 800,000 ta'an miidhuu isaa kan ibse. Gabaasni kun raabsa yaalii kanaan namoota 10,000 ta'an kanneen aanaalee biyyattii afur keessa jiraatan qaqqabuuf akka karoorfame ibse. Dhaabbilee gargaarsa namummaa raabsan keessaa tokko kan ta'ee fi raabsa gargaarsa midhaan nyaataa Itoophiyaaf taasisaa kan turee fi yeroo ammaa addaan kutee kan jiru. Dhaabbanni gargaarsa biyya Ameerikaa USAID'n garuu marii mootummaa Itoophiyaa wajjin taasisaa jiru waan hin xumurreef gara gargaarsa nyaataa raabsuutti akka hin deebine ibsuu isaa Associated France Press gabaase. Gargaarsi karaa USAID kennamu kun mootummaa Ameerikaan kan deeggaramu yommuu ta'u, kan sagantaa nyaataa addunyaa immoo baankii addunyaatiin deeggarama. USAID dabalatee dhaabbileen gargaarsa hedduun hojii raabsaa gargaarsa namummaa keessaa qaamoleen mootummaa akka ba'an kan barbaadan ta'uu isaa kan ibse. Gabaasni kun ministeera dhimma alaa Ameerikaa Antoonii Bilinken muummicha ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed wajjin dhimma kana irratti haasa'uu isaanii ibse. Dhaabbileen gargaarsa namummaa tokko fi hooggantoonni dhaabbilee amantaa Itoophiyaa gargaarsicha akka itti fufu gaafachaa jiraachuu isaanii Associated Press gabaase. Yakkamaan saalquunnamtii saala wal fakkaataa raawwate irratti hidhaa cimaan itti murtaa'e. Magaalaa Finfinnee kutaa magaalaa Addis Katamaatti shakkamaan daa'imman 3 irratti gocha saalquunnamtii saala wal fakkaataa raawwate irratti hidhaa cimaan itti murtaa'u poolisiin magaalaa Finfinnee beeksise. Himatamaan umuriin isaa waggaa 43 kun yakka kana kan raawwate kutaa magaalichaatti aanaa duwwaa tokko bakka addaa Maartaraa jedhamuun beekamutti ta'utu himame. Yakkamichi ijoollee ollaa isaa ta'an kanneen umuriin isaanii waggaa 5, 6 fi 10 ta'an gowwoomsuun guyyaa adda addaatti yakka kana irratti raawwachuu isaatu himame. Daa'imman yakkichi irratti raawwatame kana keessaa kan umuriin isaa ganna 6 gochicha haadha isaatti akka himee fi odeeffannoo kana irraa ka'uun poolisiin shakkamicha akka to'atetu ibsame. Kana hordofuun daa'imman lamaan hafan irratti yakkichi raawwatamuu isaa himamuun yakkichi galmee qorannoo 3tti qoodamee mana murtiitti ilaalamaa akka turetu himame. Manni murtii federaalaa sadarkaa jalqabaa Lidataa galmee kana qorachaa ture. Ragaa namaa fi mana yaalaatiin kenname irratti hundaa'uun shakkamichi yakkamaa ta'uu isaa mirkaneessuun hidhaa cimaa waggaa 19 fi ji'a 6 adabe. Haleellaa hidhattoonni faannoo naannoo Oromiyaa aanaa Bichuu fi Nya'a magaalaa Mandiddaatti raawwataniin lubbuun namaa darbuun himame. Wixata darbee adoolessa 1 bara 2015tti hidhattoonni faannoo magaalaa Mandiddaa kan godina Shawaa Kaabaa aanaa Bichuu fi Nya'a keessatti argamuu fi daangaa naannoo Oromiyaa fi naannoo Amaaraa irratti argamtu haleellaa raawwataniin lubbuun miseensota poolisii Oromiyaa 2 fi barataa 1 darbuu BBC'n qondaaltota magaalichaa fi jiraattota wabeeffadde jechuun gabaase. Hidhattoonni kun guyyaa kana ganama naannoo sa'aatii 4tti gara magaalichaa seenuu kan himan qondaalli BBC'n odeeffate kun gocha kana kan raawwate humna faannoo jedhamuun jechuun ibsan. Hidhattoonni kun konkolaataadhaan magaalaa Dannabaa irraa gara daangaa isaaniitti cabsanii seenuu itti gaafatamaan waajjira sabquunnamtii aanichaa obbo Abdataa Hayilee himuu isaaniitu gabaafame. Hidhattoonni maqaa faannoo jedhamuun waamaman kunneen konkolaataa fe'umsaa meeshaa waraanaa gurguddaa gosa 3 hidhachuun Dannabaa irraa gara magaalaa Mandiddaa akka seenan odeeffannoo qabaachuu isaanii fi magaalaa osoo hin seeniin konkolaataa irraa bu'uun dhukaasa banuu isaaniis obbo Abdataan himuutu ibsame. Hidhattoonni kunneen meeshaalee waraanaa dhuunfaa dabalatee meeshaalee waraanaa jajjaboo kanneen akka snaayiparii fi bireenii jedhaman hidhachuu isaanii qondaalli kun dubbachuutu himame. Gama naannoo Oromiyaatiin immoo poolisiin idilee aanichaa fi milishaan tarkaanfii ofirraa qolachuu fudhachuun isaaniis himame. Kaayyoon hidhattoonni kunneen magaalaa Mandiddaa seenaniifis magaalicha qaxxaamuranii gara magaalota naannoo Amaaraa birootti ce'uu akka ta'e obbo Abdataan himuu isaaniitu gabaafame.
Uggurri sochii kanaan dura doqdoqqee irra kaa'amee ture yeroo hin murtoofneef dheerachuun isaa himame. Kanaan dura waajjirri geejjiba bulchiinsa magaalaa Finfinnee hanga roobii har'aatti jechuun hagayya 3 bara 2015tti magaalittii keessa doqdoqqee oofuu dhorkuun isaa ni yaadatama. Dhorkaan kun qaamolee nageenyaa fi to'annoo tiraafikaa irraa hojjetan kan hin hammanne ta'uu isaa kanaan dura ibsamee kan ture yoo ta'u, abbootiin qabeenyaa doqdoqqee fi konkolaachiftonni hanga uggurri kun kaafamutti obsaan akka eeggatan himamee ture. Qaama ergaa kanarra darbee argame irrattis tarkaanfii cimaan akka fudhatamu waajjirichi akeekkachisee turuun isaa ni yaadatama. Haa ta'u malee hanga ammaatti sochiin doqdoqqee magaalichatti maaliif akka dhorkame ibsi waajjirichi kennee hin jiru. Ibsa har'a waajjiricha irraa kennameen immoo uggurri sochii doqdoqqeen kun gara fuulduraatti yeroo hin beekamneef dheerachuu isaatu himame. Daawwattoota keenyaa kan daawwachaa jirtan oduu qubeetii amma immoo gara maddeen oduu biyya alaa argannetti dabarra. Indiyaan diroonii chaayinaan oomishtu biyya ishee akka hin seenne dhorkite. Indiyaan uggura kana kaameraawwan waraanaa ishee raadiyoo fi meeshaalee sabquunnamtii akkasumas sooftiweerii ishee beenjiingi basaasaaf ooluu danda'u irratti kaa'uu isheetu himame. Hojii gaggeessitoonni dhaabbilee kanaa odeeffannoo kana maqaa isaanii dhoksuun qoodan akka jedhanitti karaa kamiinuu sabaa maaliif akka hin ibsine itti himamuu fi dhimmichi citee akka ta'e ibsan. Indiyaan bara 2022 irraa eegalee diroonii waraana chaayinaan hojjetame biyya isheetti akka hin galchine sanadootni agarsiisan argamuu isaanii rooyitersitu gabaase. Oduu ispoortiitiin immoo Gareen kubbaa miilaa biyyaalessaa Itoophiyaa turtii guyyoota 8 Ameerikaatti taasise xumuruun har'a ganama Finfinnee seene. Gareen kubbaa miilaa biyyaalessaa Itoophiyaa turtii guyyoota 8 Ameerikaatti taasise xumuruun har'a ganama magaalaa Finfinnee seenuun isaanii himame. Jiilichi buufata xiyyaaraa idil-addunyaa Boolee wayita ga'u pirezidaantiin Federeeshinii Kubbaa Miilaa Itoophiyaa obbo Isaayyaas Jiraa simatan. Garichi Ameerikaatti taphoota michoomaa 2 taasise injifachuun isaa ni yaadatama. Daawwattoota keenyaa kan daawwachaa turtan oduu qubeetii oduu qubee waliin an Sabilee Alamuun ture qophiileen qubee TV afaan kanneen birootti fufuu turtii gaarii.